Yooyyaa harka fuunee ashamaa bakka jirtanitti nageenyi keenya isin haa ga'u isiniin jedha. Har'as viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabannee isinii dhiyaannee jirra. Hanga xumuratti nu bira hin deebinaa, nu wajjin turaa isiniin jenna. Kanaaf viidiyoon guyyaa har'aa qabannee dhiyaanne qabiyyee addaa of keessaa qaba. Innis maal hojjettan? Akkuma beekamu Gadaa Digital Miidiyaan dhaabbata tokko wajjin hojii addaa tokko hojjetaa jira. Dhaabbata kana wajjin ammoo hojjechuun carroomudha. Kanaaf sagantaa keenya hordofaa, namoonni viidiyoo kana jaalattan ammoo hiriyoota keessanii sheer godhaa jechuun dhaamsa keenya isa duraati. Itti aansuudhaan ammoo dhaabbanni Top Machinery Factory Zone jedhamu afaan Oromootiin miidiyaalee pilaatfoormii kanneen akka Telegiraamii, TikTokii fi akkasuma ammoo YouTube'dhaan hojii beeksisaa hojjetaa jira. Nu wajjin hojjedhaa, nu wajjin jijjiiramaa isiniin jenna. Dhaabbanni Top Machinery Factory Zone afaan Oromootiin hojii ajaa'ibaa tokko hojjetaa jira. Kanaafuu akkuma amma jalqaba irratti isinii jedheen viidiyoo kana jaalattan hiriyoota keessanii sheer gochuu hin dagatinaa. Namoonni viidiyoo kana jaalattan ammoo like kennaafi jedha. Kanaafuu guyyaa har'aa sagantaa tokko qabadhee isinii dhiyaadhee jira. Innis maal hojjettan? Dhaabbanni Top Machinery Factory Zone guyyaa har'aas maashinii tokko qabatee isinii dhiyaatee jira. Maashiniin kunis mallaqa xiqqaadhaan garuu hojii guddaa kan hojjetuu fi yeroo muraasa keessatti abbaa qabeenyaa nu taasisuu danda'a. Kanaafuu maashiniin kun Corrugation Type jedhama. Corrugation Typein gosa maashinii kanaa ta'u tajaajilli inni kennu ammoo oomisha qorqorrooti. Akkuma beekamu hojiilee sibiila keessatti adda gatiin isaa baay'ee deemuu isaanii beekama. Kanaafuu mallaqa xiqqoodhaan maashinii kan argattanii jireenya keessanii fi jireenya hawaasa keessanii jijjiiruu dandeessu. Kanaafuu maashiniin Corrugation Type jedhamu kun ammoo gatiin isaa miliyoona 2 qofa. Namoota beektaniif dabarsaa. Carraan kun akkas hin darbine namoota bitachuu danda'aniif sheer godhaa. Duroomaa isiniin jenna. Dhaabbanni Top Machinery Factory Zone afaan Oromoo hojii kana qofa hojjetaa jiru. Hojiilee beeksisa maashinoota biroos hojjetaa jira. Kanaafuu maashinoota nuti YouTube irratti gadhiisnu hiriyoota keessanii qoodaatii akka irraa fayyadamtan taasisaa. Akkasuma immoo namoonni maashinoota garaagaraa barbaadan kan qarshii xiqqaadhaan hojii gaarii hojjettanii mallaqa ittiin argachuu dandeessanis Top Machinery dhaabbanni kun isinii dhiyeessa jechuudha. Isin immoo koomentii jalatti yaada keessan nu kaa'uu dandeessan. Kanaafuu viidiyoon amma isin ilaaltan kun ammoo dhaabbata Top Machinery Factory Zonein maashinii guyyaa har'aa isinii dhiyeesseedha. Maashinii kana viidiyoo isaa ilaalaa deebi'aa isiniin jenna. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa Digital Miidiyaa viidiyoo ilaaltanii baay'een keessan jaalattaniittu jedheen abdii qaba. Kanaafuu namoonni viidiyoo kana jaalattan ammoo ammas hiriyoota keessanii qooduu hin dagatinaa. Carraa kanatti fayyadamaatii maashinii kana harka keessaniin gaadhaa isiniin jedha. Kanaafuu dhaabbanni Top Machinery Factory Zone afaan Oromoo maashinoota garaagaraa isinii dhiyeessaa jira. Torbaanuma kana keessa guyyoota muraasa dura maashinii oomisha bishaanii isinii dhiyeessinee turre. Innis maashinii ajaa'ibaati. Abbaan carraa itti deemee bitachuudhaaf gatii dubbataa jira. Isinis gidduu seentanii bitattanii ofii oolfachuu dandeessan. Guyyaa har'aatis maashinii ajaa'ibaa fi hojii gaarii hojjetee bu'aa guddaa nu argamsiisuu danda'u Corrugation Type yookiin maashinii oomisha qorqorroo qabannee isinii dhiyaannee akka argitan kanatti waan gaarii ittiin hojjechuu dandeessan. Isin gatiin isaa miliyoona 2 qofa isiniin jennee jirra. Akka isin darbine namoonni mallaqaan kaashii harkaan qabna ammoo baankiidhaanis haalli waan isinii mijatuuf nu qunnamaa karaa Telegiraamiitiin dhaabbata Top Machinery Factory Zone afaan Oromoo yoo jettan isinii dhufa. Garee keenyas joon godhaatii yaada qabdan achirrattis nu kaasiniin jenna. Waan nu hordoftaniif horaa bulaa galatoomaa isiniin jenna. Viidiyoo ammoo Top Machinery Factory Zone guyyaa har'aa qabatee isinii dhiyaate kanaan
nagatti isiniin jennaa jirra. Guyyaan guyyaa gaarii.